fi Eertiraa gidduu waggoottan 20 darban ture falaasama jaalalaa fi ida'amuu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahimadiin har'a diigameera. Dr. Abiy Asmaraa dhaqaniiru. Uummanni fi pirezidaantiin Eertiraas Dr. Abiyyiif simannaa addaa taasisaniiru. Darajee Gadaa gabaasa dabalataa qaba. Magaalaa guddittiin Eertiraa Asmaraan har'a keessummaa jaalalaa fi tokkummaa Afrikaatti mirkaneessuuf deemaa jiru ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed haala adda ta'een simatte. Har'a jaalallii fi dhiifamni dallaa jibbiinsaa waggoottan 20 darbanii biyyoota lamaan ture diigamee riqichi jaalalaa fi ida'amuu diriiree jira. Uummanni Eertiraa fi haadholiin Eertiraa hangam firoottanii fi obboleewwan isaanii akka yaadan simannaa kanarraa dubbifama. Pirezidaantiin Eertiraa obbo Isaayyaas Afeworqii uummata isaaniitiin dabalamanii Dr. Abiy simatanii jiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy erga gara aangootti dhufanii eegalee wal waraansii fi jibbiinsi waggoottan 20 darbaniif biyyoota lamaan gidduutti raawwatamaa ture kasaaraa malee bu'aa tokkollee akka hin qabne dubbachaa turan. ከአፍሪካውያን ወንድሞቻችን ጋር በአጠቃላይ ከጎረቤቶቻችን ጋር በተለየ በችግርም በተድላም አብረን እንቆማለን። ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን። ወሊገላን ኦቦሎታ ኬኛ ብዮት አፍሪካ keessattuu biyyoota Afrikaa olloota keenya ta'an waliin yeroo rakkoos ta'ee bal'ina gamtaan dhaabbanna. Waldhabdee mootummaa Eertiriyaa waliin yeroo dheeraaf ture waaraan akka goolabamuuf onneedhuma keenyarraa feena. Gahee nurraa eegamus cimsinee baana. Faayidaan qofa osoo hin taane lammiileen biyyoota lamaanii dhiigaan walitti kan hidhatanidha. Faayidaa uummataa fi walii keenyaaf jecha waldhabdee gidduu keenya jiru mariin hiikuuf qophii ta'uu beeksisa. Mootummaan Eertiraas waamicha kana fudhatee gahee gamasaa akka bahuun gaafadha. Waraana silaa obboleewwan lamaan wal waraanuu hin qabnee fi hin barbaachisneef uummanni aarsaa kaffalee jaalala qofatu mo'ate jechuudhaan kunoo har'a falaasamni jaalalaa fi ida'amuu ministeera muummee Dr. Abiy mo'atee jira. Dhimma walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa ilaalchisee torbee sadiin dura miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa gaafiin wayita ka'aa tures ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed jala muranii nageenya fi walitti dhufeenya biyyoota lamaanii yaada eebbifamaa fi cimuu qabu jechuun kaasaa turan. በአፍሪካ በተለይም በምስራቅ አፍሪካ የቀኝ ገዢዎች አርቲፊሻል ድንበር እንጂ ድንበር የለም። አፍሪካት ዮኪን አፍሪካ ባሃት ዳንጋን sirna gita bittoota namtolchee ta'e malee daangaan haqaan daangeffame hin jiru. Inni kun uummata adda adda qoodeera. Fakkeenya Tigraay fi Eertiraa keessatti kunaamaa qoodeera. Oromoon Booranaa fi Keeniyaa biyya adda addaa keessa jiraatu. Garuu eenyu walitti dhufu abbaa gadaa tokkoon bulu. Jibuutii fi Affaar, Jibuutii fi Somaaleettis akkasuma. Kaan ammoo mariidhaa fi qorannoo cimaa gaafata. Kana mariin furuu qabna. Fakkeenya Somaalee waliin diinagdeen akka cimnu akka tokko taanu walii galleerra. ወደኛ ሲመጣ ጠብቄ የነበረው የፓርላማው ጥያቄ የአልጀርስ ስምምነት እንድትፈራረሙ እና ፊርማውም ከተፈራረማችሁበት ቀን ጀምሮ የጸና መሆኑን በአዋጅ ሕግ አውጥቼ ሳበቃ ለምን አልተፈጸመም? ሁለተኛ የድንበር ኮሚሽኑን ውሳኔ የፌደራል ካቢኔ አጽድቆት በወቅቱ የነበሩት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ለተከበረው ምክር ቤት ሪፖርት አቅርበው በሙሉ ድምጽ አጽድቋል። የምክር ቤት ቃለ ጉባኤ መፈተሽ ይችላል ተመልሶ። ሶስተኛ የፌደራል ካቢኔ ተነጋግሮና አጽድቆ ለአፍሪካ ህብረት ጉዳዩን መቀበሉን በደብዳቤ ያሳውቋል። እኔ ቢሮ አለ ቃለ ጉባኤው። አዲስ ውሳኔ የለም፣ አዲስ ሐሳብ የለም ሚለውን ይሄ ፓርላማ ከማንም በላይ መገንዘብ ማስገንዘብ ይተበቅበታል። ገረ ኬኛ ዮዴብን ጋፊን ፓርላማ ከኔጋ ዱረ ወሊ ገልቴን አልጀርስ erga mirkanaa'ee labsiidhaan seera godhee raggaase maaf hojiirra ooluu dhabeedha ture.
Inni lammaffaan murtee daangaa koomishinichaa kaabineen federaalaa mirkaneessee ministeerri muummee wayita sanaa Mallas Zeenaawwiin mana maree kabajamaa kanaaf gabaasa dhiyeessee manni marii bakka bu'oota uummataas sagalee guutuun mirkaneessee ture. Qaboon yaa'ii wayita sanaa sakatta'amee ilaalamuu danda'a. Sadaffaan kaabineen federaalaa mari'atee mirkaneessee fudhachuusaa gamtaa Afriikaaf waraqaan beeksiseera. Qaboon yaa'ii kunis biiroo koo jira. Murtiin haaraan hin jiru. Yaadni haaraanis hin jiru. Kan jedhu manni marichaa hubatee hubannoo uumuu qaba. Waamichi nageenyaa garuu naannichaaf nageenya waaraa fi faayidaa waliiniif uumuuf kan godhamedha. Yaada biroo hin qabu. Yaada eebbifamaa imimmaan lammiilee qoorsuun waliin fayyadamuuti. Har'a kunoo turtii baatii tokkoo keessatti jilli mootummaa Eertiraarraa gara Finfinnee ministeerri muummee Dr. Abiyyi immoo gara Asmaraa dhaquun seenaa hojjetanii jiru. Uummanni Eertiraa gammachuu addaatiin Dr. Abiyyi simatanii jiru.